Daldalaan tokko yookiin hattuun tokko koorii kompiitaraa yookiin ispiidii kompiitaraa jijjiiree nutti gurgurachuu danda'a. Sirriitti danda'a. Kana jechuun fakkeenyaaf koorii kompiitaraa kooraa i3 irraa gara kooraa i5 tti yoo barbaade immoo gara kooraa i7 tti yoo barbaade immoo gara kooraa i9 tti jijjiiree nu guyyoomsee nutti gurgurachuu ni danda'a. Jira jirtu kabajamtoonni maatiiwwan lammishootuu ani lammishootuu birraati har'a akkamittiin akka specification computer tokko yookiin koorii isaa akkasumas speed isaa akkamittiin akka edit goonu yookiin immoo akkamittiin akka jijjiirru qabadhee isinii dhiyaadheera. Haga dhuma viidiyoo kanatti nama hordofaan affeerraa kiyya. Yeroo baay'ee namoonni yeroo computer binnu specification computer isaa asirra kan jiru kana ilaallee yeroo amannee binnutu jira. Garuu namoonni tokko yookiin immoo daldalaan tokko yeroo tokko maal gochuutu argama koorii computer edit gochuutiin akkasumas generation computer edit gochuutiin akkasumas speedy computer edit gochuutiin yeroo nama guyyoomsanii gatii computer ol kaasanii gurgurantu argama. Maal godhasanitti fakkaata system information kana edit godhee koorii computer 3 irraa gara 5 ta'uu danda'a, 5 irraa gara 7 ta'uu danda'a, 7 irraa gara 9 ta'uu danda'a. Koorii computer kana akkasumas processor computer kana edit gochuutiin yookiin itti dabaluutiin yeroo gatii isaas nutti dabalee nu guyyoomsee nutti gurguratutu jira. Kanaaf viidiyoo kana keessatti akkamittiin akka koorii computer edit akka gochuu dandeenyu yookiin dabaluu akka dandeenyu akkasumas generation computer akkamittiin akka jijjiiruu dandeenyu akkasumas speedy computer akkamittiin akka dabaluu dandeenyu fi kan edit ta'eeru yookiin immoo kan dabalameeru illee akkamittiin akka baruu dandeenyu qabadhee isinii dhiyaadheera jechuudha. Na hordofaan affeerraa kiyya. Akkuma viidiyoo yeroo darbe keessatti agarsiisetti system information asirraan start itti buutanii system jennee specification computer tokko argachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf computer ani fayyadamaa jiru kuni processor isaa Intel ta'eeti, kooriin isaa Core i3 dha, generation isaa 6ffaadha. Akkasumas immoo CPU speed isaa immoo 2 GHz dha. Mee koorii computer kana Core i3 kan ture kana gara Core i9 tti jijjiirru, generation kana immoo 6 irraa gara generation 10 tti jijjiira. Akkasumas immoo speed isaa yookiin immoo GHz computer kana 2 irraa gara 4 tti jijjiiree isin agarsiisu. Kana gochuuf start bira dhuftu. Sanaan booda start bira dhuftanii maal jettu rec edit jettanii search gootu yookiin immoo registry editor jettanii search gootu yookiin immoo rec edit gaafa jettan isinii baasa. Ishirratti click gootu. Open jettuun bantuu yes jettu. Gaafa sana bantan kunoo interface akka kanaa kanatti ni bana. Sanaan booda HK local machine kan jettu jirti isheetti buutu. Egaa information hardware jijjiiruu barbaanne waan ta'eef hardware kan jettutti buuna. Sanaan booda description kan jettu jirti description itti buutu. Sanaan booda system kan jettu jirti system itti buutu. Sanaan booda system jalaatii kan jijjiiruu barbaanne nuti processor isaa waan ta'eef central processor kan jedhu jira. Central processor itti buuna. Sanaan booda central processor jalaati 0 tti buuna. 0 tti buutu. Kunooti 0 tti gaafa buutanii processor name setting kan jedhu jira. Kunoshitti kana jechuudha. Intel Core i3 generation isaa 6, CPU isaa 2 kan ta'e jechuudha yookiin immoo speed CPU isaa kan 2 ta'e jechuudha. Kanaaf kunoo fuuldura isaatti iddoo processor name jettu kanatti double click gaafa gootanii editable dha jechuudha yookiin immoo edit gochuu dandeenya jechuudha. Kunoo kana Intel R kan jiru akkuma jirutti haa ta'u as dhuftanii kunoo ishee kana iddoo i3 jettu kana i9 an godha jechuudha. Kunoo 9 gochuu nan danda'a. Akkasumas immoo generation isaa 6 kan ture kana generation isaa kana gara 10 tti jijjiiruu nan danda'a. Akkasumas immoo speed isaa 2 kan ture kana as dhufeetaniin 4 tti jijjiira jechuudha. 4 tti jijjiiretaniin okay jedha. Sanaan booda kunoo jijjiirameera jechuudha. Maal jechaa jira? Core i9 generation isaa 10ffaa, CPU speed isaa immoo 4 jechaa jira jechuudha. Mee cufne karaa amma laallume asii kanan cufna. Kana cufeetaniini sanaan booda deebiin system information keessa galee ilaalaa yookiin immoo specification computer kana ilaalaa system information jedheen search godha yookiin immoo sirratti right click godhataniini system jedheen seena. Sanaan booda argitanii cancel koorii computer kana Core i3 ture amma Core i9 tti jijjiirameera, generation isaa kunoo 10ffaatti jijjiirameera, akkasumas speed isaa 4 tti jijjiirameera jechuudha. Argitanii Core i3 irraa gara Core i9 tti jechuudha. Mee ilaalame garaagarummaan Core i3 fi Core i9 qaban gatiitiin mee ilaalame baay'ee mee tilmaamame. Kooriin computer tokko 3 irraa gaafa 9 tti guddatu garaagarummaa gatii isaan qaban mee tilmaamame. Koorii 3 kan ture 9 tti jijjiiranii, 3 kan ture 5 tti jijjiiranii yookiin 9 tti yookiin 7 tti jijjiiranii singooyomsanii sitti gurguruu danda'u jechuudha. Kunoo asiillee generation isaallee generation barbaanne irraati gara generation barbaanne tti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ani 6 irraa gara meeqatti jijjiirre jechuudha? Gara 10 tti jijjiire. Akkasumas speed computer kana 2 kan ture speed baay'ee guddaa ta'etti yookiin 4 tti jijjiirre jechuudha. 4 qofa miti kana olsillee jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kanaafuu yeroo computer binnu asumaan dhufneeti akkuma yeroo darbe isin agarsiise this PC irratti right click goone properties jenne properties karaa kana laallee amannee kan binnu ta'e yookiin immoo asirraan
start irratti right click goone system jenne system information kan ilaalle kan amanne daldala amanne kan binnu yoo ta'e haala kanaan koorii isaa jijjiiranii akkasumas generation isaa dabalanii akkasumas speed isaa dabalanii gatii hamma barbaadanitti dabalanii turguu danda'u jechuudha. Kanaafuu gaaffiin guddaan asirratti processor yookiin immoo koorii edit ta'ee fi edit hin taane baruuf maal gochuu qabna jechuudha. Achuma dhaabbanne otoo nama sana amanne otoo irraa hin bitiin restart gochuu qabna jechuudha. Maal jennaan gaafa nuti restart goonu isa nuti edit goone kana karaa rage edit goone kuni irraa badaa jechuudha. Irraa badeetu maal ta'a kan system information kan dura system waliin dhufe yookiin immoo kan hardware irratti barreeffametu nu dubbisa systemni keenya jechuudha. Kana jechuun otoo kompiitara kana restart godhee maal ta'a jechuudha gara isa jalqabaatti naa deebi'a jechuudha yookiin immoo core i9 jedhee kan inni jijjiire kun gara core i3 tti deebi'a kan jalqabaatti jechuudha. Generation 10ffaa kan jedhe kun kan jalqabaatti gara generation 6ffaatti deebi'a. Processor isaa kan 2 ture kan 4 godhanis gara 2tti deebi'a jechuudha. Kanaaf maal gootu gabaabatti information asirratti barreeffameeru kana amanuu otoo hin taane achuma dhaabbattanii kompiitara sana restart gootanii ilaaltu jechuudha. Ta'uu baannaan maal ta'a jechuudha daldalaa sun maal gochuu danda'a jechuudha koorii sana generation isaas speed isaas jijjiireessin eeguu danda'a jechuudha. Yoo inni jijjiireessin eegalettis immoo maal gootu jechuudha akkuma dhaqxanii otoo gatii waliin galiin yookiin immoo otoo irraan bitiin kompiitara sana restart gootu jechuudha. Yeroo isin restart gootan gara oriijinaalaatti yookiin immoo gara duraasaatti deebi'a jechuudha. Mee kana si hubachiisuuf kompiitara kana restarting godhaati. Kooriin ani jijjiire kun kooraa i3 irraa gara 9tti kan jijjiirame kun generation 6 irraa 10tti kan jijjiirame kun 2 irraa gara 4tti kan jijjiirre sun akka inni gara isaatti deebi'uu dhabu laallachuudha. Kanaaf kompiitara kiyya kana restartan godha jechuudha. Kunooti kompiitara kiyya naaf banameera sanaan booda akkuma sila sin agarsiisana start irra dhuftanii start irratti right click gootanii system jettanii system information isaa ilaaluu dandeessu. Yoo barbaaddan immoo karaa faayilaa dhuftanii this pc tti buutanii this pc tti right click gootanii properties jettanii properties bira dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Kunooti gara oriijinaalaatti naa deebi'eera jechuudha. Kunoo gara jalqabaatti kooriin isaa 3dha jedha, generation isaa 6dha jedha, akkasumas CPU speed isaa 2dha jedha jechuudha. Gara jalqabaatti naa deebi'eera jechuudha. Sila garuu maal godheen turani koorii isaa 3 irraa 9tti jijjiiren ture, generation isaa 6 irraa 10tti jijjiiren ture, speed CPU immoo 2 irraa 4tti jijjiiren ture jechuudha. Kanaafuu asirratti maal asin gorsaanii gaafa kompiitara bittan haaraas haa ta'u moofaas haa ta'u otoo hin bitiin dura yookiin immoo otoo gatii waliin galiin dura achuma dhaabbattanii nama sana bira dhaabbattanii restart gootanii ilaaluu qabdu jechuudha. Ta'uu baannaan maal gochuu danda'a jechuudha namni nutti gurgurtuni otoo nuti hin argin koorii isaa jijjiiruu danda'a akkasumas generation isaa jijjiiruu danda'a akkasumas speed isaa jijjiire nu gowwoomsee gatii itti dabalee yookiin immoo gatii kompiitara sanaatti dabalee nutti gurgurachuu waan danda'uuf otoo hin bitiin dura achuma dhaabbannee maal gochuu qabna jechuudha restart goona. Gaafa nuti restart goonu kan edit ta'eeru sun irraa badaa jechuudha. Kanaaf gabaabumatti mala kana fayyadamuutiin hattuutiin nyaatamuu irraa bilisa ta'uu ni dandeessa jechuudha. Akka viidiyoo kanarraatii waa barattan akkasumas viidiyoo kanarraatii waa argattan shakkii tokko hin qabu. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Warreen miseensa lammii YouTube hin taane immoo asumaan YouTube channelii kana subscribe gootanii akka miseensa taatan jechuun barbaada. Tutorial irratti isin hojjedhu barbaadda yoo jiraates comment viidiyoo kanarratti comment naa godhachuun barbaada. Haga viidiyoo biraatti wal arginutti nagaan naaf tura. Waraabulaa deebana.